Hayyee kabajamtoota daawwattoota akkuma argaa jirtan hojii ajaa'ibaa hojjedhe. Hojiin an hojjedhe kun noota muuziqaati. Kun 8 note jedhama. Kun 16 note jedhama. Walii galatti rukuttaa tokko yookiin biitii tokko qaba. Warri muuziqaa beektan beektu. Kanaafuu hojii ogummaa fakkii kaasu akkasumas immoo beekumsa muuziqaatiin nama ajaa'ibaa ta'ee jechuudha guyyaa takkaan. Kun buruushii dhagaa irsaasii buruushii kootiin gaa hojii kiyya argitanii jirtanii bakkitti argamnu magaalaa Sabbataati. Magaalaa Sabbataa keessatti gaa New Vision Academy keessatti argama. Akaadaamiin kun gaa fakkiiwwan adda addaa ogeessa tokkoon hojjechiisee jira. Ogeessi tokko ana kun immoo fakkii baay'ee kan hojjetedha. Ogeessi sun eenyu? Bakka itti argamnu kanatti immoo fakkiin maa barbaachise? Ka'umsii fi ulaagaaleen fakkiin ittiin hojjetaman maal fakkaatu? Ogeessichattiin isin geessaa hanga xumura qophii keenyaatti wajjin turan affeerraa keenya. Hayyee nageen badhaadha. Akkami fayyaadha jirta nagaami akkami fayyaadha nagaami akkami hojiin kun hojiin bareedaadha. Abbaan gadaa kun anuma fakkaata moo anuma fakkaatu se Si fakkaata. akkam jirta Jirra galata. fayyaadha Nagaa. jirra kun nagaa abboomaa barbaachuudha artistii dibataa fi halluuwwanii mee akkami hojiin kun Hojiin bareedaadha galata waaqa. mee kootu waan otoo si waliin argin jalqabe tokko laalteeti ija ogummaa artiitiin maal akka hojjedhe natti himta mee kootu mee lakki amma sittiin himu mee kootu gaa waan an hojjedhe kanatu hojii aartiitii wal muuziqaa baradhe yeroo tokko kanaaf waanuma muuziqaa hojjedhe mee ilaalii kanarratti yaada qabdu kenni hundi kuni ija aartiitiin maal fakkaata Baay'ee bareedaadha. Really ati barattee jechaadha. Muuziqaas barattu aga tokko saayinsii sagatii beektuu fi aartiidha miti reennis gara aartiitti fiduu yaalteetta. Bareedaadha. Dogoggorri xiqqoo inni qabu tooniidha. Toonii jechuun fakkeenyaaf callumattee 2Dha kun. 2Dha. Gara 3Dtti jijjiiruu qabna jechaadha. Fakkeenyaaf kana gaafa laaltu gara 3Dtti jijjiirameera. Akkamiin kun akka irra taa'eeru mul'ata miti ree laayitii qabaachuu qaba. Ifa qabaachuu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf asiin ifa moo asiin ifa akka jedhu kana qabaachuu qaba malee sirriitti agarsiifne. Garuu bareedaadha. Baay'ee bareedaadha. Mee waan sana hogguu itti sirreessan wanni kun kana caala akkamitti bareedaa laata? Asiin laayitii laatta fakkeenyaaf Waanuma adii wayii jechuudha. ejju ifa laatta asiin Ifa wayii. ifa xiqqoo ishee yoo laatte. Asiinis maal laatta ifa laatta jechaadha xiqqoo ishee. Karaa saayidii kanaan jechaadha. Ifti garasiin jiraa jechuudha. Ejju ifti asirraan jira. Balaqqeessa'uun isaa kanaaf asirra bubuufatee jechuudha. Moor kana caaraa bareedaa jechaadha gaafa akkas ta'u malee baay'ee bareedaadha jechuudha. Sona ittiin haa dabalte jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Hayyee kan duraa irra hiika akka godhatu taasifte jechuudha. Torbee lamaa booda artistii cimaa ta'uu dandeenya. Siyyana leenjuu laata dhufe. Waliin hojjenna. Hayyee ani hammuma ta'e nagaa abboomaa jedhe. Nagaa abboomaa eenyu? Mee natti himi. Lixaa Oromiyaa Fincoottan dhaladhee guddadhee. Egaa ani injineeringiin baradhe. Injineeringiin baradhee barsiisaan ture. Mana barumsa dhuunfaa kolleejjii illee barsiiseera. Garuu waan jaalladhu kana hojjechuun baay'ee na gammachiise. Guutummaatti xaxadheen kanatti galee jechaadha. Yoo meessatti baratte? Ani Jimmaa Yuunivarsiitiin baradhe. Abool Beennaaree anu waggaa 12 barsiise Jimmaa Yuunivarsiitii. Akkasii teknooloojiidha kanan baradhe. Bara kam eebbifame? 2008. Kittoo Furdisaa bara? Kittoo Furdisaatti baradhe. Nurratti jalqabe baay'ee. Injineeringii gosa kam baratte? Haayidrooliksiin baradhe garuu yeroo sana dirooyingiin danda'a ture. Dirooyingii A+ qaba. Oo achittuu? Ajaa'iba. Dirooyingii A+ qaba. Barataa ta'ee barsiisaan ture. Tarii uumama natti fakkaata kan koo kutaa magadaanaatis nan shaakala ture. Masgiida deemeen barsiisaa qophaa'anii barattoota qopheessanii na eegu. Masgiidattis? Masgiidatti na eegu. Mana amantaa Ortodoksii illee nan deema. Kan Pirootestaantis nan deema jechuudha. Kana wal simsiiseen seeraa fi duudhaa amantaa sanaa eegeen barsiisaa ture jechuudha. Koorsiin dirooyingii jedhamu tokko illee ture yeroo tokko pireparaatooriitti ni jira. Mee adda addummaa peentingii fi dirooyingii natti himi. Dirooyingiin sarara mataasaa qaba. Saayinsii mataasaa qaba. Saayinsii sanaan deemta. Fakkeenyaaf gamoo tokko ijaaruu gaafa barbaaddu distaansii hagam walirraa fagaatu kan namni safaree fi qaba jechuudha. Gaafa gara peentingiitti dhuftu garuu
uumamadha kan ati dinqisiifachaa hojjettu. Inni kun harkaan hojjetama. Fakkeenyaaf gamoo tokko namatu hojjeta miti ree. Isa kana garuu nama fakkii isaa kaasuu yoo barbaade dirooyingii fayyadamuu nan barbaachisu. Because paintingidha kan artii beekuun qabaa jechaadha dirqama. Inni sun nam-tolcheedha. Safartuu qaba, fageenya qaba, bal'inaaf furdinatu jira, thickness, depth waan kanneen hunda lakkoofsaan adda baaftee gamoon kun hammam wal fagaachuu qaba, hammam bal'achuu qaba lafarrattis kan jedhu adda baaftee inni draw ta'a jechuudha. Kun immoo beeziin isaa yookiin ka'umsi isaa uumama, nature waan jennu kana jechuudha. Mee adda addummaa isaa akkamitti nu ibsita lamaan kana? Kuni uumama dinqisiifatta. Halluun uumamaan jiran kuni gaafa walitti dhufanii waan raajii wayii sii fidu. Garuu uumamaan jira. Waaqayyo gaafa nama uume cal jedheen uume halluuwwan garaa kana gaafa uume ani baay'een dinqisiifadha. Waan dinqii hojjenne fakkaata garuu waan lafarra jiru waanta uumama ta'edha kanatti nuti hojjennu. Dirooyingiin garuu nam-tolcheedha. Nam-tolcheedha gaafan siin jedhu fakkeenyaaf bridge riqicha tokko hojjechuuf nam-tolcheedha. Hojjechuuf diizaayinii mataasaa barbaada, iskeechii mataasaa barbaada. Edda diizaayinii isaa xumuramee gara warra hojjetanitti kennama. Kuni saayinsii mataasaa qaba nam-tolcheedha jechuudha. Inni kun garuu uumama dinqisiifataa siin jedhu. Uumama yoo jennu waan maal fa'aa of keessatti qabata? Uumamni waan baay'eedha. Hojiin uumaa kun biraan ga'amu. Nuti wanta nutti dhiyoo jiru kana xiqqoo arginee bifa fakkiitti jijjiirree ishee dinqisiifanna malee waan nuti bira ga'ameeru hin jiru. Dhugaama isaa dubbachuuf jecha. Fakkeenyaaf halluuwwan ganaa argamaa jiran halluuwwan duraan hin beekamne amma baay'een isaanii ni jirullee. Garuu Waaqayyo beeka jechaadha yeroo sana. Gaafa ol ilaaltu baay'ee dinqisiifatta. Otuma lafa kana ilaaltee waan baay'ee waan dinqisiifattu qabda jecha. Ilbiisota garaa waan dinqisiifattu qabda. Kana gara fakkiitti jijjiiruun kennaadha. Kennaa kana gara fakkiitti jijjiiruun baay'ee entertain nama godha jechuudha. Fakkii kaasuun jira, diddibaa adda addaa gochuun jira. Amma toonii halluuwwanii beekuun illee beekumsa addaati. Garuu wanni jalqabaa bu'uura beekumsa ogummaa kanaa maal fa'aan jetta? Fedhiidha. Fedhii nam tokko waa tokko nan godhadhee fedhii yoo qabaate kan si ajaa'ibu ani fedhii nan qaba. Nan dinqisiifadha ijoollota. Garuu fakkii kaasuu hin danda'u ture. Dirooyingii nan danda'a garuu fakkii nama tokko kaasuu hin danda'u ture. Fedhii gatiin qabuuf shaakalee sadarkaa kanarra ga'eera. Fedhiin baay'ee murteessaadha. Lammaffaa shaakala. Shaakala edda waan kana shaakalamee booda gara hojii isa dhugummaa isaatti galuun danda'ama jechaadha. Mee amma fakkeenyaaf fakkii kana kaasuuf sarara sirriitu jira, sarara daddabaatu jira, geengootu jira. Maal akkas jedhu wayii qaba fakkiin of keessaa fakkii kaasuudhaaf daa'imman gaafa jalqaban akkasiin jalqabu. Mee maal fa'a isaanii maaliif barbaachisu? Wanni akkasii harka akka irratti hiikkataniif wanni godhamuuf maali? Fakkeenyaaf sarara ol gadee wanti jennu kun sarara geengoo, sarara korboo gara bitaa gara mirgaa, sarara shaffaxaa gara bitaa mirgaa. Wanni kun bu'uuradha fakkii keessatti jecha. Fakkeenyaaf gaafa dhaabannu amma dhaabachaa irraa asii olii dhaabachaa irra miti sarara ol gadee fayyadamnee fakkeenyaaf ciqileen keenya sarara shaffaxaa fayyadamee shaffaxa gara mirgaa kun immoo gara bitaa. Waan kun artii keessatti baay'ee murteessaadha jecha. Eessattiyyuu nu biraa hafuu hin dandeenye. Namni tokko diagonal lines jennu sanii. Eeyyo. Kanaaf fakkii hojjechuuf sararoonni baay'ee murteessa. Sarara malee fakkii hojjechuu hin danda'amu. It starts from a point. Pointii irraa jalqaba. Tuqaa irraa jalqaba jecha. Kanaaf sararoonni baay'ee murteessaadha. Sarara shaakaluu fakkeenyaaf sarara geengoo haga tokko perfect ta'anitti shaakaluu haga persentii 90 perfect ta'uu qabu. Sarara shaffaxaa kanas sarara korboo kanallee akkanumatti jechuudha. Gaafuma qabatanii sararoota kana geengoo soo ta'e shaakaluu danda'u. Golboo soo ta'e akkasumas sararoota shaffaxaas haa ta'u sararoota akkasii kana shaakaluu qabu jechuudha. Hallumti ittiin gaafa iskeechii hojjennu qalama yookiin ammoo kobbeeka yookiin irsaasa kan ittiin qabannu akkaataa qabaami. Maaliif faayidaan isaa akkaataa dura ittiin barreessu sanitti yoo qabadhe maal ta'a? Akkatti qabannee mana hojjennu. Because nu jalaa balleessuu danda'a mitire. Kanaaf quba lamaan keenya quba lamaan akkas keenyaanitti kun akkasonni jennee
haala kanaatiin hojjechuu danda'uu qabna jecha. Because akka nu jalaan balleessinitti innufti qaamumti keenya kuni nu jalaa eeguu danda'a. Akka hin riigneef jechuudha. Qabannaa gosa garaa garaatti jira. Fakkeenyaaf harkaan jira. Namni afaaniin hojjetullee jira. Artist warquu jedhama natti fakkaata yoo doggoruudha baadhee harka hin qabu namni waan akkas akkasiifa kuni haalli qabannaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Fakkiin of duubatti argaa jirru kun waan baay'ee hima. Micoota akkas jira. Waan utaalteertu haa ta'u, waan bararaa jirtu haa ta'u, waan kana qabachuu fiixataa jirti. Wanni kun maali? Egaa mana barumsaadha kan nuti jirru. Mana barumsaa keessatti nam tokko kan baratu eebbifamee yookiin abbaa seeraa ta'uu yookiin kubbaa taphachuu muuziqaallee ta'uu danda'a. Inni achi aanu suni waan akka madaalaa wayitii mire warra seeraa bakka bu'an fakkaata. Abbaa seeraa bakka bu'aa. Yoo dogoggoruu baadhe jechuudha. Sirriidha. Inni achi sun immoo warra fayyaa. Warra fayyaa ta'uu danda'a. Inni sunoo arkitekcherii ta'uu danda'a. Ogummaa herreegaa wal qabatu kana jechuudha. Kubbaan ispoortii bakka bu'a. Kun yoo artistis ta'uu danda'a. Aartii keessattuu ogummaa fakkii kaasuu kanaaf wal qabatee kanniin wal qabatee waan baay'ee himaa jechuudha. Waan baay'ee ta'uu danda'a. Fuuldura kana ta'uudhaaf immoo hiixatti jechuudha. Barattuun akkasii. Akkasii. Naagaleera laa. Sirriidha. Mee amma immoo bakka biraa deemnee hojiiwwan kan keerraallee daawwachaati. Akkasumas immoo mee haasaa deemu. Maal qabattaas? Maal si gargaara? Ani kana qabadheera. Anillee amma artistii ta'e miti? Artistii taate. Sirriitti taateetta. Hayyee akkana hayyee. Waan gaariitu nan mul'ata asii immoo soolaar siistem jedha. Maal jechuudha? Sirna aduu jechuudha. Sirna aduu. Egaa pilaaneetota nuti kana dura barachaa turre ji'oogiraafii fana yaadachiisa. Asiin ta'e. Mee maal fa'a kunniin natti himtu? Kun sirna aduuti. Hayyee. Pilaaneetota 9tu jira. Hayyee. Aduun as bira jirti mi? Aduun kun as. Kuni aduudha. Wanni aduu taantu kun meerkurii jedha. Meerkuriidha. Hayyee. Veenusi. Amma garuu gara 14 ta'aniiru wanti jedhamu aduu jira. Dhalaa bulumoo akkamii? Walirra natti fakkaata. Akka naa galutti beekumsi namaa kuni hagoodhaami murtaawaadha. Hamma beeknu beekna malee wanni hafeeyyuu kan amma beeknu dachaa meeqaan dabaluu danda'a. Saniif namni akkuma beekumsi isaa dabalaa dhufuun waan haaraa akkuma discover gochaa deemu argataa deemuuf argannoodhatu 14 taasise malee isaan gaa akkuma 400 ta'uu danda'u hin beeknu nuti. Uumamni akkuma dura jette sani humni halluu power of color wanni jedhamu kuni akkamitti ibsama? Halluun humna guddaa qaba. Gammachuu ibsanna halluutiin, gadda ibsanna, abdii ibsanna, mul'ata ibsanna, halluu waan hundumaa jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf halluu diimaan jaalala yoo mul'isa ta'ee fakkeenyaaf namni daraaraa diimaa siilaatu nama jaalala. Abaaboo yookiin ilillii diimaa fa'aa olii kennu jechuudha. Eeyyoo. Kanaaf hiikaa mataa isaa qaba. Kanas ta'e sana halluun bu'aa ba'ii jireenya namaa keessatti qooda guddaa qaba jechaadha. Egaa kuni akka falaasama hawaasa wayii irratti kan hundaa'udha. Fakkeenyaaf halluu gurraacha guu fudhanne Oromoo biratti bakka guddaa qaba. Bakka guddaa qaba. Gaddaan illee bakka bu'u fakkeenyaaf akka Oromootti halluun gurraachi dhoksaadha. Dhoksaadha. Icciitiidha. Waan akka kunoo pilaaneetota amma jennuu kana qoratamee qo'atamee bira gahamne wayii fagoo jechuudha. Waaqa Oromoon akka itti yaaduuf illee akkasii mire. Gurraacha garaa garbaa jedhamee ture. Kan beekumsa isaa bira gahamne kan guddinni isaa hammana hin jedhamne waan wayii jechuu akkas jechuutti ilaala. Halluu gurraacha kana. Gurraachi hangafallee jedhee beeka Oromoon. Gurraachi guddaa jedhee illee fudhata. Akkasii mire. Walii gala garuu gaafa gara asiitti immoo gara saayinsii isaatti jeneraali finnu halluuwwan nuti mana keenya keessaa qabnu keenyaan keenya kan nuti dibannu fakkeenya bakka ciisichaatti namni diimaa duwwaa fayyadamu yoo jiraate keessi isaa sirrii miteedha saayinsiin. Si galeera? Namni mana ciisicha isaa halluu diimaa dibe hirriba dhugaarra fuu jedha. Maaliif akkas jedha? Maali? Kuni halluun falaasama sammuu namaa keessatti gahee addaa qabaachuu isaati kan inni mul'isu. Kanaaf walitti dhufeenya sammuu keenya waliin halluun qabu baay'ee murteessaadha jechaadha. Saayintistoota waa'ee kalarii yookiin ammoo waa'ee halluuwwanii qoratantu kilaboota bebbeekamoo addunyaarra jiraniif halluu uffata isaanii murteessaa jedhan. Fakkeenyaaf Arsenaal gaafa fudhanne yeroo takka Yuunaayitid fa'aa gaafa fudhanne mallayaa yookiin ammoo uffannaan isaanii diimaadha. Diimaa kana wanni uffatanii gaafa nama fiiganii nama sodaachisu jedha. Sodaatu onnee taphattoota warra faallaa jiranii dhugaadha wanni kun. Sirrii.
Annana mana sirri. Dhiiga waa arganni lafatti namaan maraa jedhan. Dhiigni diimaadha. Sodaa qaba namni gaa wanta diimaa irraati sodaa qaba. Dhiiga faafaan gatii wal argatuu fi sodaa qaba. Gara daa'immanitti gaafa dhuftu garuu halluuwwan baay'ee overii ta'an mana daa'imman keessa jirtu keessatti hin eeyyamamu. Fakkiin halluu akkamitti eeyyamama? Halluu akkamitti immoo eeyyamuu kan jedhu saayinsii mataa isaa qabaachaa. Kanaaf halluun ga'eessaaf maaltu halluu akkamii ta'uu qaba? Daa'immaniif even dubartootaaf sammuun keenya garaa garadha. Dubartoonni kan isaan jaallatani fakkeenyaaf halluuwwan diimaa fi adiin kun walitti makamee waan akkasii faalli ni jaallatu. Purple waan jedhama. Wanta akka purple eeyyoo wanta akka purple kanallee jaallatu jechaadha. Hayyi amma as biratti akkuma soolaar siistemii kanarraa laallu akkuma duratti illee kaasaa turre halluu adda addaa fayyadamteerta waan adda addaa ibsuudhaaf. Mee fakkeenyaaf aduun achi jirti balaqqeessi aduu irraa ka'u jira amaloonni immoo pilaaneetonni kunniin qaban jiru. Akkamitti natti himta halluu akkamitti itti fayyadamtee waan kana ibsite mee? Egaa aduun as jirti miti ree? Ifti ishee fi calaqqisa mataa ishee qabdi miti ree? Calaqqisa gaafa deemtu calaqqisni naannoo kana jiruu fi naannoo kana jiru garaagarummaa qaba. Akkuma achi deemaa deemu dukkanaa deemaa jechaadha. Kuni halluutiin kan inni fidu jechaadha. Halluun egaa halluu beezikii ta'an halluu gosa sadiitu jira. Halluu diimaa, cuquliisaa fi keelloodha. Halluu kanarraati waan hunda argachuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf asumatti yoon sii fide halluun bu'uuraa diimaadha, keelloodha, cuquliisa naan jette. Kanneen irraa waan baay'ee arganna. Hunda argachuu dandeenya. Hunduma isaa. Hunda isaa. Hayyee. Fakkeenyaaf diimaa fi keelloo yoo walitti makne halluu burtukaana arganna jechaadha. Hayyee. Dabalataan immoo diimaa kanaa fi cuquliisa yoo walitti makne maal arganna? Gurraacha arganna jechaadha. Gurraacha baa? Gurraacha arganna. Fakkeenyaaf keelloo fi cuquliisa gaafa walitti maknu maal arganna jedhu? Magariisa argachuu dandeenya. Magariisa arganna jechaadha. Magariisa moo? Magariisa arganna miti? Ajaa'iba kunooti. Diimaa fi cuquliisa gurraacha arganna. Diimaa fi keellootiin immoo oreenjii arganna. Kanaafuu halluu gosa baay'ee kanuma keessa argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf halluu kanaa fi kana yoo walitti maknes halluu gara biraa. Halluuwwan kun halluu sadarkaa lammaffaa jedhama jechaadha. Magariisa, burtukaana kuni halluu sadarkaa lammaffaati. Halluuwwan sadarkaa tokkoffaa keessaa dhalatan waan ta'eef eeyyoo sadarkaa lammaffaa jedhamu. Sadarkaa lammaffaan immoo sadarkaa sadaffaa uumuu. Dhalaa deemaa jechuunis. Dhalaa deema eeyyoo. Injineeringiin kalar kombinaashiniin barsiisaa? Hin barsiisulleeti xiqqoo baradheera achi bahee xiqqoo baradheera iskoolaarii argadheen baradhee muuxannoo tokko argadheera. Lammata immoo walumatti fidee waan baay'ee irraatii kalaquu danda'a jechaadha waama kana. Kanaafuu amma buddeena naa ta'eera kanaaniin waggaa baay'ee hojjedheet. Sirrii buddeena. Mee waggaa meeqa hojjette walumaa galatti? 4-5 waan akkasii hojjedhe. Waggaa 4-5. Asuma magaalaa Finfinnee fi naannoo isiitti hojjetaa? Akkas. Kutaawwan adda addaa keessatti dhaaba manaa irratti wanni itti hojjette kunniin akkas. Kunniin immoo amma domestic animals. Beeyladoota mana keessa. Beeyladoota manaati. Warra mana jiraatan jechaadha. Kun amma re'eedhaa mire? Re'eedha. Goot. Eega saree kana baasati moo? Xiqqoo guutaati. Guddaa guutaati. Buu jedhani. Kan keessa saree faranjiiti. Kan fardaa baase. Meeqa fardaa baase? Ati baase. Baay'ee dandeessa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota AMN Plus. Akkuma daawwachaa jirtan qophiin ogaartii keenya akkuma itti fuufetti. Turtiin nuti ogeessa portreetii yookiin ammoo fakkiiwwan namaa uumama irratti hundaa'uudhaan kaasuudhaan beekamu wajjin turaa jirru akkuma itti fuufettidha. Egaa nagaa abbooma kan booda walitti deebinu ta'a amma immoo abbaa qabeenyaa mooraa kanaa wajjin wal bira geenye maaliif kana hojjechiisu faayidaan isaa barattootaafis haa ta'u mooraa kanaaf maalidha maaf gatii itti baaftu maaf gatii itti kafaltu jennee kan gaafannu ta'a eessayyuu deemina hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turan affeerraa keenya ammas. Jirtu nagaa akka fayyaadha. Jirtu nagaa Jineenus jedhama. Ani Caalchisaa Daamxee Jooteen jedhama. AMN Plus irraa dhufe
Egaa nama ogummaa kana na daawwachiisaa jiru kana dhaabbata keessatti argine. Sooshaal miidiyaa irratti nan ilaalatu. Miidiyaa irratti argee karaa keessaa barreessee fi ogummaa kana bareedaa qabdaa garuu beekamtii qabdaa beekamtii ittiin hojjettu qabda yoo ta'e hojii sii kenna ta'e masmaruma lama barreesse. Nin qabaa beekamtii nan qaba hojii koo jaallattanii taanaan qaamaan dhufee ilaala. Nagaa abbooma. Akkuma maqaa isaati hojiinsa. Ogummaa qaba meeshaa nan qopheessa kottu. Ogummaa kee qofaan hojjedhu. Even diizaayinuu nuti itti himnu. Meeshaadhuma inni barbaachisu galtee meeshaalee barnootaa kanaaf barbaachisan fakkiilee kanaaf barbaachisan guunneef namni kun bor akka biyyaatti akka Afrikaatti akka addunyaatti akka inni ba'uuf gama hundaan sappoortii barbaachisa deeggarsa barbaachisa isa deeggaruu isa cinaa dhaabachuu barbaachisa. Ani jecha yuun qabu akkaataatti ibsuu baay'isee dhugaa dubbachuuf. Hojii isaatti gammaddanii jirtanii jechuudha. Gammaduu qofa miti man jedhee ibsuun qabu bar. Asoo dhufte kuni barnoota. Leenca. Ijoolleen barnoota kana baratan leenca ka jedhu argu malee suura isaa kana fakkaata. Harree didaadha. Arba. Maal keessa akkamitti akka jiraatan warreen akka kanaa hedduu ergaa dabarsanii isumaan hojjetame. Hojii isaatti baay'ee gammadeera. Fuulduraaf illee piroojeektii konistiraakshini qabnu keessatti bakka guddaa kenninaaf akka of danda'ee nu faana hojjetu piroojeektii mataasaa gurguddaa qabatee isatti dhiyaanne innis nutti dhiyaate akka inni hojjetu gama dhaabbata keenyaan waadaa galuuf hin barbaada. Fakkii gosa akkasii kana akka barattoota keessanii ta'u maatii barattootaa illee gammachiisutti akkasitti hojjechiisuu fi maaltu isin kakaasa? Faayidaa akkamii qaba jettanii amantani? Fakkiiwwan as keessa jiran kana yeroo ilaaltu hundi isaa kitaaba barnootaa irra jira. Yeroo dareetti barattee gadi baatu gaafa gadi baatus kanuma argitee irraa baratta barnoota sii kennaa jechuudha. Kalaroonni garaagaraa as keessatti itti fayyadamne kun hiika mataa isaanii qabu. Gammachuu ijoolleef dabarsan qabu. Ergaa ijoollee barattoota kanaaf dabarsan qabu. Warra daa'imaa ta'eef warra keejii keessa jiruu fi halluu akkamiyyoo fayyadamne fakkii akkamiyyoo fayyadamne barnoota dabarsuuf danda'a. Daree barnoota isaanii irratti. Warra immoo kutaa tokkoo kaasee amma 8 fakkii akkamiyyoo fayyadamne kitaaba barnoota isaanii irra maaltu jira ergaa akkamii dabarsu barnoota akkamii dabarsuuf danda'a jenneeti. Isa kana keessatti inni injineeris waan ta'eef halluu kana filachuu keessatti gahee guddaa qaba. Dirooyingii isaa qofa yookiin fakkii isaa qofa kaasuu miti jechuudha. Kanaaf kan inni ogummaa inni qabu kuni salphaa miti akkaataan itti hojjechaa jiru kanan jedhee isa kanaaf amma laal teleeskooppii achi jira safuu kan jedhamutu jira barnoota keessa. Sana ibsuudhaaf kana fayyadamna. Waa'ee bineeldota manaa fi bineeldota alaatu jira. Boqonnaa keenyaaf yeroo daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 argannu daree qofatti otoo hin ta'in alatti yoo baane barnoota kennaaf. Kan dabalata argatu jechuudha. Lammaffaa immoo fakkii kanatti itti gammadu. Sadaffaa immoo daa'imni keejii tokko dhufee galu yookiin reef dhufee gara mana barnootaa galu warreen kanatti gammada maatii isaatti deebi'ee waa'ee maatii isaa waa'ee haadha isaa yaadu. Gite hin boo'u gaamma gaafa dura fiddee mana barnootaa gashitu suuraalee jiran kana itti argisiistaa taphachiisaa barnoota barsiiftaa jechuudha. Galatooma ulfaadhaa. Ayyee ulfaadhaa. Ayyee fayyataa. Hojiiwwan artistoota adda addaa kan hojjettee isteejii adda addaa irratti illee argina. Hojiin akkasii maaliif hojjetta? Maal sii godha? Artist jechuun miira hawaasaati. Gaafan kana jedhu siyaasa keessa singalaa, barumsa keessa singalaa, yoo uummanni kee gadde faana gaddite, yoo uummanni kee gammade faana gammadde miira uummataa sana qooddatta. Fakkeenyaaf namni waan gaarii akka sabaatti nu hojjete yoo jiraate nama sana galateeffachuuf afaaniin galatoomi abaluu koo jechuurra fakkii isaa kaasee yoon kennee fi na gammachiisa naan sababiin isaa gatiin danda'uuf gatiin natti toluuf jechaadha. Fakkeenyaaf uummanni keenya Booranatti Salaaleefaatti gaafa miidhamu miidhaa sana fakkii kamitu ibsuu danda'a jedhee sammuu koo keessatti yaadeen fakkii sana hojjedha jechaadha. Wantoota abstiraaktii muraasa illee nan hojjedha. Moor garuu riyaalistik irrattidha kan inni xiyyeeffadhu. Fakkii abstiraaktii jechuun walxaxoo kan namni hundi ilaalee hin hubanne garuu namni hiika akka mataa isaatti itti kennuu danda'u kanneen jechuudha. Riyaalistik jechuun immoo waan akkanaa kanneen jechuudha. Waan uumamaan beeknu, waan uumamaan mul'atu, waan akkasii kanneen irratti hundooftee hojjetta. Fakkii artistoota hagamii hojjette kan akka eenyuu fa'aatu hojjetame? Artistoota kana sana siin jedhamu amma dheengaddalee caalaa hojjedheera. Caalaa Bultumee nama baay'ee kabajudha. Bu'aa yeroo gabaabaa keessatti illee aartii Oromoo kana keessattuu gama weelluutiin tarkaanfii tokko nama gara fuulduraatti fidan keessaa laakka. Maaster pilaanii jedhanii sanyiin dogoogu malaanii
kana fa'aa beektee yoo ta'e namni meemoorii caalaa nyaanne muraasadha keessuma karaa lixa kanaa keellaa irratti gaafa dhuftu jechaadha. Haacaaluu baay'ee hojjedheera. Namoota waan gaarii hojjetan, namoota abbaa qabeenyaa, uummata isaanii tajaajilan. Fakkeenyaaf Boorana yaadatte yoo ta'e uummata keenya Booranatti miidhameef obbo Tokkummaa Fiixeenii deeggarsa gaafa godhanii fakkii isaanii hojjedheen kenneefi warri abbaan qabeenyaa warri kaanis akka isaan qabeenya isaaniitiin hawaasa isaanii tajaajilanii kana kakaasuudhaaf jechaadha. Fi ani faranjoota illee nan hojjedha, dippiloomaatota nan hojjedha, biyya alaatti illee na ajajatanii nan hojjedha jechaadha. Hojjettee biyya alaa illee ni argita. Nan ergee. Doolaara illee ni argata kaa'abu. Birriitti jijjiira. Ani gogaa irratti nan hojjedha. Kaanvaasii. Akka Lammaa Guyyaazam. Eeyyee. Gogaa irratti artistiin jalqaba bobboca akkasii hojjete Lammaadha. Kan ittiin beekamu Itoophiyaa keessattuu gogaa irratti gogaa duuguudhaan irraa guuguudhaan nama hojjechuu danda'udha. Isarraa illee waan fudhattee qabda jechuudha. Waan hunda isarraan fudhadhe waan itti dabalee hin qabu malee. Egaa isaaf kabaja qabna nutis. Ila qaroomina jechuun beekumsa jechuun ogummaadha jechuun waan nama tokko biratti hafuutu hin taane waan daddarbu waan ta'eef kanarratti hojjechaa jirtu. Walaloo fi yaadaloollee akka qabdu hamma ta'e dhagahaa ture. Miirraa kan jaalattu wayii tokko naa jedhe. Kanaacee nama barri miite isa qofaa deemu kan qofaa gungumoo kan qofaa gungumoo waa'ee isaa dubbachuuf otoo nemuuf ka'ee dubbatamee numu dubbii dhiisee mitiin wal qabattee laga jeetii laalee naalee isaan wallaalee nama bineensan qaboo nana booda koddollee dhalaa ilma baattinuu baane keenya kun iyyuu fala akka ijaafa daamii alaalatti wal deessaa kaanis gumaa dagatee mana gumaa wal geessaa mana gumaa nun geessin mana gumaa nun geessi mana gumaa taa malee yaa rabbi hunda dandeessaa. Hin dandeessa. Fakkiiwwan poortireetiidhaan hojjettu keessaa isteejii irratti yookiin nama biratti dhiyeessite gatii guddaa gatii gaarii kan sii baase. 20 soddomaan yeroo gurguramu jira 50 illee ni jira. Haguma gatiinsa ol ka'aa deemu dhamaatiinsaas baay'ee ni jira jechaadha. Baasiin ani baasus ni jira. Malee aga 60 isaa oliyyuu ni jira. Dhumarratti wanni naan jetti yoo jiraate. Inni pilaasii guddaa galatooma hawaasaaf barumsa ta'a jettanii yaaddanii ogummaa kootti amantanii dhuftanii na daawwachuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Maatii koollee galateeffachuun barbaada. Isaan dadhabbii isaaniitiin kanan as ga'e ayyuu ayyaantuu haadha koo loomii abboomaa abbaa koo thank you so much umuriin haa dheeradhaa jechuun barbaada. Nutis gaa AMN Plus qophii ogaartiitiin galaan guddaatti argamne mana barnootaa keessatti waan hojjette nu daawwachiisuuf hayyamamaa ta'uu halluu kennuu kennitee nutis waa wayii akka shaakalu nu taasisuu keetiif maqaa daawwattootaatiin baay'ee galatoomi. Baay'ee galatoomi. Fayyaa ta'a. Ajaa'ib. Kan koo bira gahaa jiru. Hayyee daawwattoota AMN Plus. Egaa qophiin nuti har'a magaalaa Sabbataa naannoo Alamganaa yookiin immoo Galaan Guddaa jedhamee beekamutti taasifanne kana fakkaata. Hanga xumura qophii keenyaatti wajjin turuu keessaniif hedduu galatooma. Kan qopheessee isiniif dhiyeesse an Jireenus Waaqooti. Torban qophii biraa qabadhee dhiyaadha. Nama torbaan inni waa taasisu horaa bulaa deebanaa nagaatti.